Akkam jirtu barnoota nama qabadhee jiru waa'ee foolii afaanii gaarii hin taane qabaachuu kan jedhudha. Wanti kun immoo yeroo hedduu daa'immanis akkasumas namoota gurguddaa birattis waan mul'atuuf ispeesifikaalii umurii kan hin qoonnedha. Kanaafuu akka waliigalaatti maaltu foolii afaanii akka gaarii hin taane taasisa yookaan akka xiraa'u taasisa kan jedhudha yookaan haliitoosas jedhama. Inni kun afaan Ingiliffaan bad breath yookaan haliitoosas jedhama. Maaltu fidaa akkamiin ittisuu dandeenya kan jedhu akka armaan gadiitti hordofaa. Ka'umsi fooliin afaanii gaarii kan hin taane sababa rakkoo fayyaa afaaniidha. Halitosis is an oral health problem where the main symptom is bad smelling breath. Yeroo kana jennu egaa hafuura gaarii hin taane yookaan hafuura xiraa'aa qabaachuun ofii dhibee kan hin taane haa ta'u malee dhibeen kana fide garbiraan akka jirudha. Kanaafuu yeroo fooliin afaan keenya gaarii ta'uu dhiisu waa'ee foolii sanaa sun ta'in dhibeen biraan kan kana fide akka jiru beekuu qabna jechuudha. Foolii gaarii dhabuun afaanii mallattoodha malee ofii dhibee miti. Kan kana fide wanti biraan oral health problem kan ta'e jira jechuudha. Mee akka waliigalaatti maaltu akka afaan keenya foolii gaarii hin qabaanne taasisa yookaan foolii gaarii hin taane maaltu fida kan jedhuuf inni jalqabaan nyaata nuti nyaannu tokko tokkodha. Inni gad biraan finni guddaan immoo qulqullina dhabuu afaanii fi ilkaaniidha. Qulqullina dhabuun afaanii fi ilkaanii kun nyaanni akka ilkaan gidduu turu taasisuun akka baakteeriyaan achitti wal horuun waan godhuuf foolii afaanii jijjiiruu taasisa. Ilkaan yookaan afaan keenya yeroo irratti miiccannu taanaan rigannu taanaan ilkaan gidduu tura nyaanni tokko tokko wantu hin nyaanne jechuudha. Wantu hin ilkaaniin an nyakne. Kanaafuu wantu immoo achi keessa taa'u baakteeriyaan kana nyaata. Kana nyaachuudhaan achi keessatti wal hora. Waan baakteeriyaan nyaate sun immoo ilkaan keessa taa'uudhaan wanti nyaatame baakteeriyaadhaan foolii uuma jechuudha. Inni lammaffaan baakteeriyaa tokko tokko kan booda arrabaatti argamuun amino asiid nyaata keessa jiru bulleessuun foolii uuman. Baakteeriyaal biofilm on the back of the tank. Namoonni tokko tokko gosa baakteeriyaa kan amino asiid yookaan gosa pirootinii nyaata nu nyaannu keessa adda baasanii bulleessuun foolii kana oomishan jiru. Kanaafuu baakteeriyaan tokko tokko ofuma isaanii kan amala akkasii fiduu qaban jiru jechuudha. Haa ta'u malee yeroo hedduu afaan keenya keessa baakteeriyaa miiliyoonaan lakkaa'amatu jira. Warri kun noormaal filooraa jedhamu. Baakteeriyaa dhibee hin finne dhibee adda addaa nurraa ittisan. Kana keessaa tokko tokko garuu tariitii amala foolii afaanii jijjiiruu qabu jechuudha. Inni gad biraan gogiinsa afaanii yookaan zeerostoomiyaa kan jedhamudha. Dhibeen zeerostoomiyaa yookaan dry mouth gogiinsa afaanii kuni afaan nama akkasii hancufa kan hin qabnedha. Afaan hancufa gahaa hin qabne immoo of qulqulleessuu dhabuun dhibee kanaaf nama saaxila jechuudha. Hancufni noormaalii faayidaan isaa woosh godha afaan keessa ilkaan gidduu wantoota akkasii kana woosh gochuudha. Wantoota nyaata booddee afaan keessatti hafanii miicee yookaan qulqulleessee yookaan tufnaa yookaan liqimsina jechuudha. Kanaafuu namoonni tokko tokko sababa adda addaadhaan qorichoota adda addaadhaanis ta'uu danda'a. Qorichootuma nuti dhibee adda addaadhaaf fudhannu tariitii amala akka afaan keenya hancufan oomishne taasisuu qabu. Akkasumas immoo dhibeewwan garbiroon medikaal piroobleem kan ta'an akka afaan keenya hancufan oomishne kan godhan jiru. Kanaafuu afaan hancufa gahaa hin qabne foolii godhata jechuudha. Inni garbiraan infekshinii saayinasii, infekshinii toonsilii akkasumas immoo bronkitis, infekshinii ujummoo qilleensaa kan kana fakkaatan yeroo jiran amala foolii afaanii jijjiiruu qabu. Yeroo hedduu kun beekamaadha. Tariitii ijoolleen furrii qabdu, ijoolleen infekshinii saayinasaayitis qabdu, ijoolleen toonsilii qabdu, ujummoo qilleensaa infekshinii qabdu fooliin afaan isaanii ni jijjiirama jechuudha. Inni gad biraan kan foolii afaanii jijjiiru dhibeewwan immuunitii qaama keenyaa hir'isan yookaan ittisoo qaama keenyaa gad buusan kan akka dhibee sukkaaraa, dhibee HIV, hanqina nyaataa kan kana fakkaatan kuni amala ittisoo qaama keenyaa gad buusuudhaan baakteeriyaan foolii afaanii jijjiiran akka itti wal horan taasisuudhaan dhibee kanaaf saaxiluu qabu jechuudha. Gad biraan immoo tamboo xuuxuudha. Kun egaa namoota gurguddoo birattidha. Tamboo aarsuun amala akkasii fiduu qaba jechuudha. Sababni isaas noormaal filooraa yookaan baakteeriyaan noormaalii afaan keenya keessatti argamuu qaban dhabamsiisuudhaan kanaaf saaxila. Tamboo xuuxuun kun egaa namoota gurguddoo biratti haa ta'u malee kanneen mana keessatti tamboo xuuxan mana keessa taa'uudhaan second hand smoking kan jedhamu jira. Ijoolleen mana sana keessa jirtaanaan saaxilamuu danda'u jechuudha kanaaf. Mee dhibee kana balleessuuf yookaan hir'isuuf maal gochuu qabna kan jedhu yoo ilaalle inni jalqabaan yoo xiqqaate guyyaatti si'a 2 ilkaan rigachuu
guyyaatti si'a lama ilkaan daqiiqaa 3f ganamaa galgala yookaan guyyaatti si'a lama digachuun baay'ee murteessaadha jechuudha. Akkasumas immoo arraba keessa maddii fi laagaa riguu. Arraba yeroo hedduu akkuma sila jenne booddee arrabaa taa'uudhaan aminoo asiidii nyaata keessa jiru kana ferment godhanii yookaan daayijest godhanii kan foolii afaanii jijjiiran baakteeriyaan jiru isaan kana dhabamsiisuuf ilkaan bichaa miiccachuun gahaa miti. Arraballee ofirraa riguun barbaachisaadha jechuudha. Inni gad biraan tariitii infekshiniin saayinasii yoo jiraate nama kan axxiffataa jiru ta'e kan furrii qabnu ta'e saayinasii keessa infekshiniin jiraannaan toonsilii qabaannaan qufaa adda addaa qabaannaan biroonkaayitis waan kana fakkaatu jiraannaan yaalamuun barbaachisaadha. Yeroo kanaaf yaalamnu ofuma isaa ni bada jechuudha deebi'ee. Mucaan toonsilii qabu tokko mucaan infekshinii saayinasii qabu tokko yeroo sanatti foolii kana qabaachuu danda'a. Yeroo dhibee kana immoo yaalamee fayyu fooliin sunis deebi'ee sirraa. Sababni isaas wanti kun mallattoodha malee ofii dhibee miti jechuudha. Inni gara biraan ilkaan nyaatame yaalamuu. Ilkaan nyaatame rakkoon isaa maadha? Nyaatamee jira taanaan yeroo rignullee yookaan yeroo ilkaan keenya miiccannullee bakka sanaan ga'u jechuudha kan nuti miicnu. Ilkaan nyaatamee keessa seenee jiru sana keessa baakteeriyaan achi keessa dhokatee taa'uudhaan nyaanni achi keessa dhokatee seenuudhaan yeroo miicnullee baasuu dhiisuu dandeenya. Kanaaf ilkaan nyaatamee jiru yaalchisuun baay'ee barbaachisaadha. Ilkaan nyaatamee jiraannaan rigneellee sirreessuu dhiisuu dandeenya jechuudha foolii afaanii. Kun baay'ee murteessaadha. Inni gara biraan wantoota cufa dabalan nyaachuu. Yeroo hedduu yeroo wanta afaan keessa turan nyaannu afaan keenya mala cufa dabaluu qaba. Fakkeenyaaf kanneen akka kaarootii, kanneen akka appilii, kanneen kana fakkaatan yeroo nyaannu akkasumas immoo wantoota adda addaa yeroo kanneen akka mastiikaa yeroo nyaannu afaan keenya mala gorora oomishuu qabu jechuudha. Cufa oomishuu qaba. Hancufni kun immoo akkuma sila jennee afaan keenya miicaa yookaan qulqulleessa jenneerra kanaaf kun barbaachisaadha jechuudha. Inni gara biraan tamboo xuuxuu dhiisuudha. Amma kan akkuma suuraa irratti argaa jirtan kana kun ilkaan rigachuu osoo hin taane arrabarraa haquu yookaan qulqulleessuudha. Haala kanaan arrabarraa duguuguun isaa booddee afaan lulluuqqatanii tufuun qulqullina arrabaa eeguudhaan baakteeriyaa achirra taa'anii foolii afaanii jijjiiran ni dhabamsiisa jechuudha. Inni gara biraan ji'a 3 rigaa ilkaanii jijjiiruu. Waan ittiin ilkaan rigan yookaan rigaa ilkaanii kana burushii ilkaanii yoo xiqqaate ji'a 3 jijjiiruu qabna jechuudha. Namoonni tokko ji'a 6 isaa oliif kan fayyadaman jiru. Kanaafuu rigaa ilkaanii ji'a 3 yookaan ji'a 4 caalaa tursiisuu hin qabnu jijjiirachuu qabna. Qabxiin biraan immoo buna dhuguu hir'isuuf dhiisuu. Kunis amala kana fiduu qaba waan ta'eef. Inni gara biraan guyyaatti al tokko ilkaan gidduu wanta qabatee jiru baasuu. Takka rigneellee ba'uu dhiisuu danda'a wanti ilkaan keessa sesseenee jiru. Kanaaf kana wantoota qara ta'an wantoota ilkaan fakkeenyaaf yeroo mana fooniif adeemtanii kan ilkaan keessa ittiin qoqqoratan sanaanii wanta ilkaan keessa dhokattee seente sana qoqqoranii baasuu murteessaadha jechuudha. Wantoonni akkasii rigannaan ba'uu dhiisuu danda'u waan ta'eef. Ganamaa galgala yookaan guyyaatti si'a 2 ilkaan rigachuu guyyaatti si'a 1 immoo ilkaan gidduutii wanta seenanii jiran baasuun murteessaadha. Inni gara biraan mastiikaa sukkaara hin qabne lanfachuu. Mastiikaa sukkaara hin qabne lalfachuun akka hancufni dabalu taasisa. Kun immoo afaan keenya qulqulleessa. Inni gara biraan bishaan gahaa dhuguudha. Akkuma sila jennee afaan dhangala'aa gahaa hin qabu taanaan yookaan hancufa gahaa yookaan jiidhina gahaa hin qabu taanaan amala dhibee kana godhachuu qaba waan ta'eef bishaan gahaa dhuguunis murteessaadha. Kana hunda goonee immoo yoo fooyya'uu dide ogeessa ilkaanii mariisisuudhaan tariitii ilkaan nyaatamee jiroota jiraate yaalsisuu akkasumas immoo wantoonni afaanitti illee biifamanii foolii afaanii jijjiiran tokko jiru isaan kana fudhachuu. Dabalataanis wantoonni yaala adda addaa jiru kanaaf ogeessa ilkaanii mariisuun baay'ee murteessaadha kanneen armaan olii goone yoo fooyya'uu dide jechuudha. Akka waliigalaatti egaa kan hin qabadhee jiru kanumadha. Waan dhaggeeffattaniif hedduu galatooma. Turtii gaarii.